jiraate lama gaafa nama qaata kenna qoyaa namni tileecha kennu jiran se'u ay adubbii fayya ijoolleen fiti maal jettan baalaw maalas siin jedhe kurma maalas leenca haadhoo bilmoo wallaahi eebbisa eenyuun maqaan obsitu munaaja eenyu obsa qaylalla obsa mee kabite bisa mere bikesan abbo wallahi alazim salpina nu baafte rabbi salpina siyaabaasu kajal qaba wallahi salpina nu hambifte rabbi salpina addunyaa akiraa isaa baasu dhugumaan ol ka'e wallahi rabbi salpina akiraa dunyaa siyaabaasu salphannee ollee obsaako mataa keenyarra nu jirta private dha malee silaa fooloo si godhanna silaa si wal barra galatoom ulfaadhu rabb wallahi rabbi ol siyaa qabu huy lapheen la taate ol hayyee let's go meeqa kalammataa kuma dhibba galuu qabne katu utuu deeqaan hin dhumin deeqaa lama naafa kalammataa leenca haadhoof ilmoodha amma immoo leenca isa kan barbaanne beektu ummata keenya leenca isa bum jedhee nama 5,000 nuu galchu 4,700 galleera laala nama 5,000 geenyeeti akkaawuntii irratti waa fudhanna marii goona dhibba guutaa wama ta'een dhibba guutaa meme ilaala nama 4,700 tiktookii waca barbaade yeroon siniin jedhu giiftii barbaade yeroon siniin jedhu na dhaga'uu diddan tiktook waca feeti giiftii waa jechuu feeti ilaalaa ija keessanii borumaafu laala gartanii meemee namni sabaaf quuqamu mul'ata guyyaa kana biran tarii mul'ata waare miskiina fi abbaa miskiina namni mucaa kana ilma oromootiif quuqamu obsaan man beeku nan ammoo kiina beeka ta'an beeku wallahi cinqameeti yawwana nu jaala cinqame yawwana sagal jedhanii jennaan an gadhiise jedhe taara nu garuu garaa nu nyaatte obsaako garaa nu nyaate wanni kuni hin dhumaa laata yeroon jenneeyyi dhaabbanni wallossine rabbi ol siyaa qabu baalaw 5,000 dabalame 82 8,800 nu afaga namni tokko leenca qopheessitee jirtu wayii keessoon koona shakke leenci kee turu yeroo inni dhibba galeeyyi dhibbarraa ol rukuttaati 130 goota ataa'u leenci keenya yoo qopheessitanii jiraattan amma warri geemaraa nagaamayyee dhiifama xiqqoo waan dhukkubuufea xiqqishoon dhiifama naa godha akkanuma dhiisi deemira fisilgi ummata keenya amma gaa 83 keenyarra wallahi nama mucaan miilirraa cite kana 800 miilira 8 yoo buufne waan nama gaabbisiisu miti warri abashaa tokko dhiyoo kadha walitti dachaateeti birri naalla bukka koofiyaan kenneen eenyunni makii asuma irratti eessanii warratti eegaltee okay otoo kee bareedaa wayii qaba gatitee bi koofiyaa wajjin abshir funyaanii wajjin sun aboo yoo jette malee hin kennin lamu miiliyeena 10 meeqa buusan amma yaadachiisame dhiyoo kana miiliyeena 10 meeqa moo nan dogoggoree naata ummata keenya warri abashaa dhiyoo kana wayii dubartii wayii fidanii maastara billatti namni jala jiru nama 20 meeqa yoo xiqqaate giiftii miiliyeena 10 miiliyeena 10 laala miiliyeena 15 hin sobinaa ka jarana 15 jedha gariin 10 argachuu jira dhagayeera miiliyeena 6 maal ammas miiliyeena 7 haa ta'u qash miiliyeena gaafanni nummoo akka ummataatti miiliyeena gaafanni warri bituu hin dandeenye kireedit kaartii keessanii galchaati leenca tokko mucaa kanaa kennaati namni si olluufa ka'u namni yeroo baay'ate qabaataa tokko rabbi nuuf fiduu danda'a sini galee qabaataa oromoo ka rabbiin miiliyeenaan bira kaa'ee dhufeeti yoo ka carraa tokko afuraffaaran danda'a miiliyeena tokko akkuma agasii ruubii isin hin danda'a yaa saba koo isa kaan isin danda'a jechuun mala miiliyeena tokko isiniifan kenna kaan itti guutaa jechuun mala hadda miiliyeena 5 miiliyeena 4 bunura barbaadamu kana yookiin turkii dhaqa mucaan yookiin hindii dhaqa yookiin biyya guddatti kanaaf meemee namni 5,000 guutu koompiliinkitti mudda sheerii godha meemee 83 kana dhibbaan gahaati leenca tokko irratti gaafanna mee isin dhibbaan gahaa Bangga, Manigiraami, onnen, waan qabdanii. Waan qabdanii irra darbaa
saddeettamii sadii kabadaaga namni leenca qopheessitee jirtu qophaayati namni leenca qopheessiteertu garaa koona nyaate qopheessuu naftan hin gadhiisin amma guutuu irratti gadhiiftaa mee dhibbaan gaa leenca gadhiifamu waan qabdan argitanii ababaa la qotee jinni jajjaa saddeettamii saddeetiin baasee ko yaa jinni charchar thank you jinni ko yalla guys saddeettamii saddeet tuqa torba jabaadhaa gaa saddeettamii saddeet tuqa torba eessa jirture onni jinni waan qabdu jinni hin gadhiisina waan qabdan waan bira onni koofiyyaa abaaboo saddeettamii sagal geenyeef sagaltama galleerra koma kudhantu nu Walau eenyunni abdee muktaan sagaltama tuqa ja'aan nu gaheera amma kuma kudhan barbaanna ka utuu siidaan akkana jedhu gadhiifame oo maal abbaa koo nan iyya kee nan iyyaa miti haga ollaan na baasutti mana keessa ela siidaa sakkanaatu gadhiifame nan iyyaa jedhe isho abdii thank you sagaltamii lama galeera siidaa isa akkana jedhu sana Makina dimtu arganaan guute amma kuma dhibba makina dimtu. Makina dimtuun argamnaan kuma dhibba galleerra. Let's go guys. Walirraan kutinaa gaa. Makina dimtuu qurxummii dhibba gala leenca argina yoo rabbi jedhe kudhan lakkaanni leenca argina. Leenca sinii baasa irkaa isin dhibba guutaa innaan diddani. Yalla. Ay eegil jiraannan leenca haadhoof ilmoo barbaaddanu tiktaakii barbaaddanu gaafadhaa. Joo hin gochuu isaanii eegaase. Walaa! Kasiro sagaltamii saddeet tuqa afur geera sagaltamii saddeet tuqa afur thank you eenyuun nama gadhiise dhibba shan thank you jabaadhaa dhibba guutaa ummata keenya dhibba guutaa let's go akka illee bor deebinee akka kana teenyee rakkataa keenya dhukkufataa keenya sagalee taanuuf hamilee keenya eegaa please nu warra waa jarara qooddatu nun godhinaa bannaa taachuu akkas nutti dhaga'ama suma dhuguma yeroo waa gaafadhee dhabuun amma haga waan qixxee wayii irraa qooddadhu wayii natti fakkaata yeroo kanaaf nutti ulfaata nuttis haamilee akkasittan si beekala jinni carcar Jinni. dhibbaaf gudaan galleeka makiina allahu akbar leenca koy maal goone beektaa leenca xiqqoo lama kadhannee dhibbaaf digdama gallee kaanee leenca irratti gadhiisifnee dhibbaaf shantama galla inshallah namni leenca Afrikaa qabdu luugamatti jabeessi rabbii jedhi amma kuma shan nam lama nuufa kennu aan maalanee galaa kuma shan gadhiiseera shan dabalaa shan gadhiiseera shan dabalaa kennanii kennisiisani miti eessattan gadhiisaa laata laa ilaaha illallah mana gachee waliin mana gadhiisee nolli waan abbal kaamaa wallahi mana gadhiisee waliin aga iseen tokko nu dabalaame wallahi kanuman qaba keessaa se gara ijoollee mana madaamii tabaaboo namni puush godhe yalla guys kuma shan komando ama leenca gadhiifamu kuma shan gadhiisa ashi isaa mana galee wali malee qalbii na cabe wali wallahi wa billahi mana galee mana galee namne ka namicha baaseen kennu isaa kan ko aduma leenca ta'e hin kennu wallahi ko kennu kanaan dura kanatu jiteera guys mee kuma fur tafti Ati leenca na doo ganne gumaayuun baafane ha. wallahi leenci gaaf tokko mana galla Leenca lama tapha galte jiran. wallahi kuma fur yalla kuma fur tafti guys jabaadhaa gaa leenca wayitu natti mul'ata namichi luuga mata mee dhaabata kuma fur tafti kuma qabdan guutaa akkasi Warra ta'u bira jira namni kuma yaa'ii tokko hundi keessa fooloo godha hundi keessa. Obsaa kiyya hiikkadhu. Akkaawuntii kee piraayiveet irraa akkaati namni kuma shanii kun fooloo siyaa godhu obsaa kiyya. Ijoolleen shamarranii lolaa keessanitti ishee godhaa fidaa leenca tokko makiina tokko irraa dhufuudha. Kuno onne tokko keessatti taftiisis kenneera ummata keenya yalla kuma dhibbaa kudha jaha keenyarra kuma fur kuma sadi mootora tokko qoy waan kenninaan tokko akkasila abdii waan keessa rabba dubbatu wallahi wa billahi
والله وان كسر ربط اسمر ردابا توك اسمر ردابا لجت كلنا ويا سر ردابا اولين دبر سنان توك كوبي فدا لو غبت تشاتي اما لجت توك فينغا دبا شنت مغلان دبا غلا مغلو سلبا الى نملالا سنبودي غافن نيكو بجاتور بنو غلي امتكين وانا كنا قمنا شنكر سوره دمني جولن كينيا بيا ربال كني غيا كوما توك كوما لما كوما كنا نو كنا جرتي مالون جتن جنة مري غونا بقى كواساتي ألن سني قاله برغاسي مجاكنا حدا دوبا ميلن كاب ديمون دندو أكو ما كينيا نجابي يا بي وتودا لقى تجرو ماشيني نسرقتي سني قاله منو جيتي هذا ساتي جتة ماشيني ميلن راكوتتي أتوكو بجوسي سورة كأول بوتي ديمسي أگر سيسي ميلو ما كأول كاسي تكاسي ألا أما تكينيا لا بكا سيادة با لا ميلي ساما شيني انچ تلا بكاو جيت كانا في لينچا تو نو غدي سامي لينچا تو كوكا نلكا علنا والله يرغن نرغن دمني لوغي تو كمالي لكا لينچا تو كو مچامي لراچ تجرو كانا توك لينچا تو كو مكا او بوليس كينيا ميلي راچ تجرو كاناتين لام ليجا توكو مقا أبوليسا كينيا ميلي راكي تيفول دورا كينيا ربين في ديدا بيخناتي سدي ودوا براكم دنوس قديسا أكاسي ليجا توكو مقا أبوليسا كينيا مبيجي دا مخناتين آفور ليجا توكو مقا أبوليسا كينيا ميلا دابي فول دورا كينيا تايلو كنا تاجلو كناتين شان ليجا توكو مقا أبوليسا كينيا مبيتين شن وريكومنتي يا رب ليجا في ديرا ليجا توكو مقا أبوليسا كينيا مبيتين جا ليجا توكو مقا مبيتين تربة وان دنديتا نغالن جرو وان دنديتا مودا إلي أوني آيف كريمي وما دنديتا ليجا توكو مقا مبيتين سادت كتو فندما دابنا نجرينا جر يولو غمت كاتي جراتي نو فقديسو نمني يولو غمت كاتي جراني واتو كوچون نندي ليجا جر جالا مالن دوبات داري خلا جالا مالن كدات داري haga wanya nu dam netti kada tajir raw siri gale والله ha ما أنا كمان وقارب بيجو مبارك توقف عاتلين جرجر سيد إن جرجر لا كوس تكيد لما تمو لما كم أفريقي إبشرين أزيرتن يسمى وقارب بي يسمى وقارب بي وشاني تباو جري ما والسكار يبيمو أهج مو قال مو عاتلين توقف عن جرجر وأواز لك نور أزير جرتني يرو أما كانت كيساتو أنا في مبارك في ماكين فينو ولا ودبنو فينو ودبو هابانو هل كان يقول يا ثموتو كمالي عرف ما أقول إبلو ثقلي تولدن إبلو ثقلي تولدن إبلو ثقلي تولدن جتني نوت فينو وجه هاجرانو فيتو هاجراتو بانو فينو صاحب هاتانو فينو ترات هاتان وأول فكاتو ويتي أكوان نمسلا ربي وفي رحمة النبي كنرت بوضو النبي وفي دقتين نبي ربي دقتين رتي أربع سلامة موسى يرجو كنافي وانت الرفمنو مال سببان ركتا كي نبرة أبطو للدني سني كلامي نما كوشا كوما شيء إبا جانا زجلتان أبولي ثكينا تو ميلا دابي ميلا اتقو فينا وانقر دابلو فينا ركون أبولي ثكينا كنا أما مجان كونو جولة جمال ولبيك مباركين أنا ولبينو فرامت منمت نما كان يجرو كنا مجان كون فران كب نيتوركين كب ورثة أكاونت بانكين كب إلمو هي ساتيجو سني كلامي كناف برهار أبنو يرون ثلاثة لكاو مورالي كنا اللي بقارب ركضها براو ككرم فلتيو ككرم جالار كبو كاثير ركبو كمان ركبو يلا تفاجرو نانو رافون يكانو أكم تانجو مورالي كنا اللي بقارب ركضها كنا اللي بقارب تيتاني نولارنا وان دندتانين كذا نركضها كم ليس نفين نويو تو
akkataane taane rakkoo gadi ramu nuti fakkeenyaaf nuti namummaan guunne rifuuji biyya kana keessatti osoo qiyaamaa wayii buute as keessaa bahuu hin dandeenyu isin galee teennaafuu mala hin qabnu mana hin qabnu humna hin qabnu sanirrattu Oromoo sagalee ta'uu diddamu jettaniitiin arrafamaa oola jechuun isin galee rakkataa hundumatu itti fe'ata ilmoo hiyyeessaa bara hundumaa mataa keessa dhaayatiima akkas taane malu sadiin jechuudha ilmoo abbaan qabne taa'e kana deeman hundi matama keessa nu dha'a mubaara keessa bee laalaan sobne wallaahi Eshi nu sadiin amma as keessaa gurbamuu hin dandeenna dandeenu kanaafi nuti keessan Oromoon yeroo tokko tokko argitee taa'ee ilaalu nu sadiin akka waan keessan yatiima wayii taane natti fakkaata wanni halkanii guyyaa nutti gadduudhu garramu jechuudha nuti harrafamnu rakkoo miti itti gammanna namni abdatu taanee harrafamuu sanuu ani itti gammadaayu isin galamiti jaran beeku keessa jira jallee ittuma gammadu kanaafi obboleessa keenya kana waan dandeettani bira dhaabbadha sagantaan isaa addaan jalaa cite har'a booda ittiin deebinu guyyaan xumuraa isaa har'aati pilis waan tokko mastaawashaa yaadannoo wayii lafa kaayafi waan dandeettaniin akka obsaa fa'aa kanatti akka abdii fa'aa kanatti akka beekaa fa'aa kanatti ijoolleen keenya warri geemarallee warri gasirratti namni waa isinii kennallee warri bitachuu dandeettanillee warri baankii dandeettan warri kaashaappii dandeettan karaa dandeettaniin bira dhaabbadha mubaarak suuta lakkaayi hawaasni keenya immoo pilis nu saalfachiisina. suuta lakkaa'u nan lakkaa mucaa kanatti jiru yoo kana beektaa maal godhee waan garaa nama nyaatu wayii isuma dhugumaa na mudate yoo sobellee na sirreessuu danda'a. Wanni ijoolleen nu arrabsanii fi waa tokko jira mucaatu laayivii badhatee ta'a beektaa yeroo laayivii badhatee taa'u ijoollee shamarran kunis dhaqanii bira ta'anii abshir mubee waan argite jedhu tuttuqu sana booda an callisee dhuman hidhadhee jala taa'aa jira nan dhaggeeffataara beektaa galgaluun naan mijanni mubeeni yoo sobatee sobee naa sirreessuu danda'a amma arabni wayii jooyin jala godhe mubee guyyaa lama moo sadii moo guyyaa afur waan akkasiiti yaadadhume arabni wayii jooyin jala goonaan ani daddeeduma callisee dhaggeeffataara beektaa arabni wayii jooyin godhee jennaan arabni wayii waa siin jedhaa jira jedhaniini jennaan abbaan taate salaamataa jedhaa alamitiiree arabiffa wantichi naan galle jedhanii yaada kenne jennaan dubbiin rabbii namaan galuu yookiin nama waa qabu ta'a yaadattee ilaa kulola nan dhaggeeffataara beektaan hidhadheen ta'a nama waa qabu ta'a jetti tokko dhugaadha jedhee kushi jedhaan inni wallaahi garaana nyaate barila yaani araba tokko isa jala galee yookiin abbaa qabeenyaa ta'ee miila kana natti tolchaa jechuu wayii yaadeetu ol galuu didee jedha taa'ee beektaa ijoollee shamarranii sadii afur ta'anii dubbatu isaa waliin ol galuu didee jedhu kuni ergaa maal isinii qaba yaani bakkaanni babaaleen babooleen eessaanuu ta'u miilatti dhuma hojjechiifachuu bakka arabas ta'ee faranjiis ta'ee mana isaa yoo dhaqe ol galfachuu rakkoo isaatti himachuu miila bakka wanti nama ruhiin isaa cinqamaa jirtu miilatti tolfachuu akka taateen bakka garaana nyaatee intinaa jedhe kanaaf ummanni keenya warri nu kumataa turtanis haqa qabdanii hayyee dhiyeessilee qabaataan keenya waan gootan godhaa suuta jedhee lakkaa'a mee waan nu gadhiisaa ililii irraa hagaleen caatti. Maal arganaa balamatee dhufi barkuno. Isaa miskiina. Ayyee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takka Dr. Asli. Waalaikumsalam. Isinundu baga jiraatanii abdii shuggutii mubee hundi keessanuu baga jiraatanii. Amma waan an jechuu barbaade mubee hin muddamin illee lakkaa irratti takka lammaffaa immoo takka akkaawunti illee gara akkaawunti illee deebi'aa jechuu barbaade. Inni biraa immoo as durallee abdii geetaachuu quba qaba. Kuma kurang galchee ture. Allahu akbar. Enyuni. Elu. Elu ko. Thank you wallahi. Elu ya Rabbi waan kee adumat. Kana buteda. Wallah abbana ma hunda Rabbi waan kee adumat. Thanks so much. Thank you. Lu Rabbi umri adeeressu yaada muraada isaa haguutu umri Rabbiin adeeressu jecha ani immoo adurallee kudhan galchee ture kuma kudhanii abdii geetaachuu bira jira risiitiini
amma illee kuma shan isinii dabale risiitii galchee jira ergeefi jira kana jechuu barbaada kanaafuu immoo inshallah walii galatti kuma 15 jechuudha shuggutii har'a sirri hin jirtu fuula dhiqadhume Sutiya yaadan dheeresin kaayee. Asli waa tokko dubbachuu barbaada innis maali beektaa? Yooki giiftii fuunee baadiyyaa guddifannee kaanee gara uummataatti adeemee yookaan bakka akkaawuntii kulola. Kanaaf uummata keenya daqiiqaa 5 qofaa fi giiftii fuuna. Daqiiqaa 5 nu obsaa namni mucaa kanaa dhimmamtanii dhuftan akkuma isin dhimmamtanii dhuftan mubaarak nama galchuu abaasni nama galchuu abal nama galchuu nus rabbiif jecha as taa'aa jirra miti isinis rabbiif jecha as taa'aa taap godhaafi sidi galee amma 200 geenyeeti daqiiqaa 5 immoo